zannatnee acabaccabuudhaaf dhaabbataa jirra naaf Museenaan. Amma kun jechuudha dargaggeessi qaama reef lafaa dhufaa kun bilchaatee hin argine ta'uu fi fuudhee dhiidhaa miti. Gizee ati fuuteetiin jettu holok jedhaatu magaalaan holok gizee galeetiin jedhe inshaallah akka waan bosona seenee wayii akka waan raajii wayii argee wayii akka laala ka bilchaate wayya. Jireenya intala taanii waliin argeera gisee dhufee kan dhandhameetiin jedhe haayi. Soo giddaaf sukkaara adda baafatee ka argee wayyaa. Ijoollee handhuura hin qabne ta nyaadhee quufu hin kenne heerumtee bitaa. Handhuurri jabaatee handhuurri goge wayii. Waan ga'eef Khayija subee jira. waan gaditti kenniteetiin jette aamin jedha tokko ammoo dhugaa keetii walda jedha jaartiin mana keessaa ari'ee laata. Miskiintichi jedha kana dhufe. Miskiintichi jedha kana dhufe. Jaaree Haa? jaartii aree Maaltu kan osoo ariitee Ameerikaa kana jiranii akka boorsaan isaanii fooqirraa gad darbamuuf irra guddaan Ameerikaadhaan akka boorsaa fudhanii fooqirraa. Habibtiidhaan wallaahi ana sii himaa miti ana sii himaa miti diyaasboora jaartii hiike rabbi sirraa haa qabu. Habibti diyaasboora jaartii hiike rabbi sirraa haa qabu. Du'i malee diyaasboora jaartii hiittetti hin heerumu. Diyaasbooraan gaafa jaartii hiittee achisitti dhufu habibtiti. Miseenjaruma kana keessa taa'ee yaa jechuu malee waa takka habibtiiti ya zeeroo ba zeeroo maaliif jennaan madaa gaafata dura san sayyaadha madaa gaafata duraanii torbaanii 15 irraan odoo feestaalii booraan mana irraa badoo akka kaddamaa mana madaami jilbilu qa'i. Yeroo hundaa imane haasha. Akkuma ne haashatti yeroo hundaa akkuma ne haashatti miskiintichi hoggaarraan yaalu qabu fachi hoggaarraan kun luqa'i. Gaafa jilbeessi wal baratee jedhe. Haadha faata jedha ibiraa bariisoo tokko ishi dhiise lubbuu dhiise kan madaa qabu tokko kun jala kana akkana warwaata dhiisi bakka sana hin tuqini jedha. Gad darbanii hin ta'a. Habibti ta'e maskootii irraan kennamaaf iyyuu barri nun banamu bar. Wallaahi meeqaa jira nuu Ammallee wanno jira jedhan waajjira poolisaa dhattee wanno gootanan. Karaa fakkeenyaaf kun amma ma'aadii Nuraddiin Gasseenan argitee karaa kana Nuraddiin Gasseensa fa'a jedhaa miti. Nuraddiin gisee Gasseenami qilleensa irratti akka qabamu fa'a himachuu dandeettadha. Nuraddiin Gasseenan anxalaxalamee akka qabamutti. Habibti kan akkanatti madaa meeqa arge kun waggaa 5 si janajjanee otiin onnee atiiti onneen keetiif onneen isaa kontaakti walitti hin taatu. Kan miidhamee beeka. Gubatee siin jedha gubate onneen keessatti daameejji taatee jirti onneen keessaa fuudhamtee jirti horreetii. Hin jirtu bar onneen keessa hin jirtu onnee maaliitiin jaalala wal qabsiiftan. Kan namni miidhamee daddafee wanti hin jiru dhugaadha. Habibtiin deemaan taate sanuu diyaasboora seera taatee ka mirgi dhiiraa bar sadaffamu arfafa irratti argama biyya diyaasboora. Sareedha jaalla dubartitti aanee isaan sadaffaadha. Tokkoffaan dubartiidha lammaffaan Saree. sadaffaan ijoolleedha isaanii arfafa. Afuraffaadha lamaffaan ijoollee sadaffaa. Maal godhu hin jaalla Itoophiyaan salama salfii yaa'an silaa ofiif salama salfii yaa'u qaba warri dhiiraa. Hin hinnaatochi. Wallahi biyya namatti salaamaa salfii ba'anii numa mirgi keenya dhugaa dubbachuudhaan Ameerikatti bar mirgi sareetu dhiiratti sareetu dhiira booda ta'uu qaba malee sareen dhiira dura ta'uu qabdu barsila. Wallahi gisee waan akkana kana yaadu jechuudha. Booyi naan jetti lubbuun tiyya. Booyi miti isuma sanitti obsee waggaa 5 taatullee janajjanee itti heeruun qalbii na yaaddi. Miskiitichi gubatee kun asii beekaa isheen biyya deemeetiin kun intala isaa taatu fuudha. Areeda isaa arrii kana qalamii gurraacha dibee boorafa dibee. Qalamii diimaa maal boora maaliif diimaa dibanii? Qalamii diimaa dibeetiin hadhatiyyaa. Istaayiliin inni ittiin ka'u kun habibi qorroffi jedhee dhaabata.
Jala galee akkanatti. Haadha faatiin olii sabbii sodaa dhuti uummata lafarra. Habibti warra Duuba roomantikii ajaa'ibaa beeka. Rakkoon ammoo dafaniitiin bultiitiin seenan malee. shufeera na fuudhi jaabdii maan dhagee. Amma diyaaspooraanis hin ta'u jettee duba kajaartiin ariita. La diyaaspoora jaartii ariite amma a'uuzu billaahi maraatti ariite. Kajaartii qabu duba. Kajaartii qabu laa kajaartii qabu maal itti goota bifti. Tiraaka keessa taa'ee si janajjanee gaafa tiraaka keessaa ol baheetiin jedhe siimii keessaa baaseetiin qaawwoon. Wallahi wabillahi bar nama hedduudha bar. Aan nama gisee dhagee duraan takka diyaaspooraan gisee bilbilan. Haaloo tiraakee keessa jira ayyee nageetta choo. Biikoo isaadhaati dalagaa siin dalagatan isaan. No dalagaa iyyuu miti bifti tiraaka keessa taa'ee si janajjanee gisee tiraaka keessaa ol baheetiin jedhe siimii awwaale hilli qimsee achi faayee gisee asitti bilbilteetiin jettu faranjitti itti haasa'e faranjitti sitti haasa'e jalqaba irra dhufti faranjitti hin jirtu. Online irra jiru ati bilaashatti lubbuu koo si yaadee bar jetta inni ammoo ishaaraa kennaa jira. Ta'u. Eenyuun na arrabsaa jira? Gudii bar qoonni. Ooyye abdii kee. Abdiin jirta wanti adaasii yaada. Inti abdiin kabinni gaa haadha faaxeen han jedhu jedhee ilaalaa jira bara. Maqaa kan kee machi jirte sawuyyee. Oromiyaa jibdu jibeen asirra keessa. Annaa duba maal wayyeetti duba lubbusha. Maal wayyaa bibtiti dargaggeessuma wayya. Ofii garuu jechuudha bar ijoolleen wannoo qaxalee kunniin gara Awurooppaa kanneen jiran Awurooppaa. Annaa Awurooppaa seentaa? Awurooppaan bareedduudha. Akka malee. Awurooppaan gaariidha. Habibti gara Dubaayii kana qalbiin na taatee jirti. Laa ilaaha illallah. Dubaay sirraa haftaadha tiyya. Habibti maan narraa hafti ijoolleen an koyeeti dhiisee jedhe kun biizinasa ajaa'ibaa kana baratanii dalagu jiran fata jedhanii zana jedhanii. Jechuun heerumaaf baantamoo jireenya Laa biizinasaa jedha malee ani heerumaaf miti. Heeruma biyya hojii hojjechuudhaaf. Sanammaas hojii Dubaay akka malee bareedduudha bara. Deemnu sila deemnu bakka darasuu deemnu. Wallahi osoo biyya tana keessa sosochanii maal si fakkaata biyyi tun nu qabdee jirti bara. Deemnu siin jedhaa bar deemnu. Itoophiyaa osoo Dubaay deemne biizinasa wayii eegalannee jiraaboo biyyi tun nu qabdee jirti adeemu. Kanaaf teenyaa Jaalalli kuma 500 sayyoo fuudhe deemnu. fuudhee ni deemna. Fuudhee ni deemna hin jennu. Maaliif chaalenjii san dhiisanii ispoonsara siin taane kara Dubaay? Okko ani bara inni akka naannoo bara ispoonsara illee sii ta'a chaalenjii illee hojjedhu ispoonsara illee sii ta'a naan jedhe. Ispoonsaruma guutuma guutuu sii ta'anii isaanii waliin maal hojjenne deemtee maaliif kaampaanii isaanii sanitti ambaasaaddara sin goone. Yenee naati sii wanna godha jedhee bara. Akkasitti gaafadhu akka nama siin jee kana gaafadhu haala sun bareedaa barasi. Isaaniifillee bareedaa baay'isawee si qofaaf osoo hin ta'in moor isaaniif bareedaadha waatichi deemtee waliin hojjetuun. Ispoonsara sii tana naan jedhan yoo Annaa maaliif hin deemne ree? Kunuunsa eegaltee? Habibti namni waliin deemu yoo hin jirre mana durbummaa qaba bilaashatti achi dhabe. Siyooliin hin deemare ani ammas immoo yoon hojiin harkan akkuma fa'ee deemaare. Habibti achi yoo dhandhe jenne hojiin dhabnu maal taate ati? Dubrummaa tiyyaa? Inshallah bakka durbummaa tana maal turre si deebisi. Noo jechuun heerumtee deemtamoo kanuma deemu deemte jechuudha. Laa Usmanii hin deemu. Bakka ni deemna wallaahi laazii mana faatiyaan dhugumana dhugumaa barnarraa dhugaadha. Chuu jennee Dubaayitti san booda
warra kaayiroo osoo hin ta'in warra Duubaay akka jaangoona deebisnee ammas. Ka Dubaay nannee kaayiroo fakkeessuu qabna. Achitti lola eegalla ammas. Achitti waltumuu ni jirti silaa akka biyya tanatti. Haalatii achi biyyittii biyya seera eeggattee eenyuun tumtaniif gombas kana itti jiraatta. Biyya tanatti wal boqqosuun bara. Duubaay keessa faaxaan akkasii waan jirratti fakkaatu. Oromiyaa akkaawunti kan kee noormaaliidhaan kootti gahee innas. Akkaawunti kee noormaaliin kootti. Maal jetti? Maal jettee lubbutiyyaa? Viidiyoo deemee taphannaa. Oromiyaa rafuuf hin deemaa asii dhagee ribaan jira. Oromiyaa jedhamtu tawaas jala barreessitu akkamii? Imee wanta kawai asii nuti fadhe kaballaa tokko dirahama. Okay, Dubaay keessa kaballaa takka yoo nan dabannama kabaltee nyette dirahama 700. Laa ilaaha illallah. Kaballaan takka yoo namni si kabale moo? Hai akkas taanaan gaas deemnee hojjennu ka. Akkam? Inni kaballaa takka si kabalan dirahama 700. Okay, warra na kabaleetu dooraa dirahama 700 naa kannaa? Ati waa jetteni kaatee asii kabalanii ni nuusta. Hayya badaboo. Warri kaayiroo kanumaan fedhu ree. Kanumaan feenu nuti kanuma barbaanne hin dhabne. Asin barwaasi kabalanii jennaani. Atii fi kakabaltee fi kakabalameellee coloqqi jettaa bar. Ay, asitti namni ifi garafee keesii godhataa bar. Yene ቆንጆ አስቲ ማይ ነምኒ ኦፊ ኦፍ ገረፌቱ ኬዚ ጎደቱ ደሜ አሚካና ደዲሙ ሃይካኑ መንበርባኑ ኑዲ ነምኒ ዮነ ከበ ጅራመ ዲበ ቶርባና ከበለም ያ ረቢ ገንዱማ ማራን ገለለቄ አራከስታናን አንቺ ሀዴም ነው ዱጋ ረቢ ኤበገዳ ሲዲ ወረተ ከበለኔ ማለት ኤበገዳ ሲዲ ወረተ ሀዴም ነው አይኒ እናቴ Yomi ebbi gadaa isaanii yomi isaan. Dhugaa ebba gadaa siidiyoo irratti adeemnu. Akkoo yoom? Ebbi gadaa siidiyoo ji'a 10ffaa keessa. Taatee baqqaayyee. Ispoonsara nurraa ta'a waan ta'eef deemnee deebina. Bakka wallaahi gaafadhu nayyee gaafadhu ati. Ispoonsara nurraa ta'a waan ta'eef. Akkoo gaafadhu. Achirraan immoo nama wayitutu jira ammas sitti nama keessaan sitti waan biraatillee Duubaay kana deemu waan hin barbaadeef guddaa qaba haajaa wayi guddaan qaba siimame. Lafaa yaade hin jira maakush. Itti himadhu reetii. Abuleeti maleekaa jala raftuu fuulli sirraa dhumate. Sila asuma ta'u abul ta'ara baatee rabbi hadii aduu raftaatummaan. Yooma akkana jettee yaa hin ta'e. Hoo maleekaadha kosi maleekaadha. Ana maal jedhanii jettee maa bilaalle ishee antaa abuleeti maleekaadha. No maleekaadha. Warri qaamatti hunduma wal mabboqataa hin ta'e. Fayyadeen asliidhaa miti fidanii suuraa aslii irra hidhanii kun beerri ammoo aslii jaalatteetiin jette jaarsa jala jirtu aslii eeggattee jettu jala sanii iyyiti. Na dhibaabar kun suuraa nama gisee si arrabse suuraa itti maxxansanii nama wal ficcisiisaa jirtan wallaahi warri goomanti kun. Suuraa namarra keessa namni giseen achi nama arrabse. Nuti nu arrabsaa jiran jennee balaqa. Nuti wallaahi warri goomanti kun. Isinii bar warri ibidda nuti miidiyaa fayyadamnu. Alhamdulillah sadaqaan kadhadhu. Alhamdulillah hin fayyadamu. Dhalaa miidiyaa fayyadamtu gisee jaan ani hin fayyadamu. Taakka keetii fayyadamtu hin jirtu nu caala isinii ibidda qabsiisaa jiru miidiyaa kanarratti. Namaaf nama wal ficcisiisan isin.
Baltoo kaadii mara. Hmm? Baltoo